ariifachiisaa yookiin oduu hatantamaa Ayuu fi wabiin guyyaa 3 dura yookiin 2 dura qaama wal arganii jiran. Shagal mokkek namni tokko Ayuu yoo wabiidha wal argite maaltu bada maaltu hir'ata wal arguu miti wajjin ta'anii yoo nyaatan maaltu bada maaltu dhufa. Namni tokko erga wal jaalatee gargar deemee ummata kanaaf hojii tokko hojjetee ummatatti fiduun qabu jechuu keessanii immoo akkam jechuudha. Maa wajjin hojjete diraamaa fedhe maa waan fedhe wabiin jechuudha. Ayuu fi wabiin hiriyaa ta'anii jiran. Ayuun bultii isii haaraa eegaltee jirti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii jirtu isin jechaan illee naga kooti alhamdulillah garatti rabbii. Video kenna like gochuu YouTube kenna like gochuu fi share gochuu hin dagatina. Har amma oduu haarawaa oduu gammachiisaa oduu taphachiisaa yookiin immoo oduu boombii dhoosuu finnee jira jedha. Akkasidha warroonni miidiyaa kuni. Nutillee ara faallaa namoota waa'ee kanaa dubbatanii deemu barbaanneeti akka yaada kiyyaatti akkanatti fakkaateet yaadichi kiyyaa Ayuu fi wabiyyoo wal argite maaltu dhufaadha maaltu dhufa. Ijoolleen kun diraamaan isaan hojjetanii diraamaa ummata fayyadu. Ayuu fi wabiin obboleeyyan. Ayuun gaa'ila ishee Saayidoo hojjechaa jirti. Wabiin hiriyaa soqachuuf dursaa qulqulleessee ka'ee innillee yaada isaa keessatti anillee gaa'ila ijaarachuu qaba jedhee yaaduu danda'a. San isaaf rabbitu beeka. Garuu wantoonni ijoolleen kun hojjetan diraamaan isaanii guutus arguu baadhu millisi kan arge waan ummata fayyadudha. Hojiin isaanii dansaadha. Hojiin isaanii na gammachiisee jira. Biyya keenya kana keessatti gibira gabbaruuf waggaa tokkotti hammam akka gabbartu beeyna jechuudha. Tarii mootummaarraa waraqaan sun dhufee gabbaramaa fi ummatatu ummata irratti siyaasaa hojjetee nyaata. Kuni diraamaa tokkoffaa dhugumatti barumsa guddaa of keessaa qaba. Hubadhaa dubbiin jarjarina keessatti gaqqabaa laala. Maaliif hojjetan? Maaliif hojjetanii diraamaan isaan hojjetan guutus arguu baadhu hamma argetti na gammachiisee itti gammadeen jira. Wallaahi itti gammadeen jira. Ijoolleen kun lamaan immoo jaalala duraanii kakaleessa darbee isheen bultii isii erga jaalattee diraamaa hojjettee ummata isii kanaaf dhaabbachuun dirqama. Hojjechuun dirqama isirraa ta'a jechuudha. Isin dirqama isii fudhattee hojjettu wabiilleen dirqama isaa fudhatee hojjeta jechuudha. Ummanni kun waan keessa jiru isin argitan. Keessattuu namoonni biyya hambaa jiran hin argan. Namoota biyya keessatti jira. Gibirri akkamitti jira? Lafti seeraa akkamitti gurguramaa jira? Haala mootummaan baasee immoo waan mootummaatiin ala. Dallaala akkamitti nama maaliif? Barkun waa'ee barumsa kanaati guutus arguu baadhu viidiyoon isaanii lafa tokko bituuf ati mana tokko bitachuuf ati birri isaanii dachaadhaan dallaala nyaachiftee isaanis nyaachiftee kanas nyaachiftee nuti bari har umrii keenya biyyaan baateetiif hin kan jenne lafa caraqaa binnee lafa caraqaa irratti dallaalli nu nyaatee gogaa nurraa qunciseeti bira. Ani akka kootitti jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf wantoonni namiidhan keessaa wanti namiidhu keessaa isa caraqaa biti inni seenamu isa viillaa ijaaruu danda'u isa waan fedhen godhuu danda'u dhugaa rabbii hadhas kana boochisu hadhas kanatti dhagamu isa caraqaa bitee irratti umrii kiyya fixetu na seenessa jechuudha. Otoo isa seeran bitan irratti rugaan ijaarratanii itti gammadee jiraata hadhallee jechuudha. Wantoonni ijoolleen kun hojjettu immoo wabiilleen Ayuullee wanna hojjetan na gammachiisee itti gammadeen jira. Dhugaa ummanni keenya itti jiru argaa jira. Viidiyoon isaan itti hojjetan sun baay'ee nama barumsa namaaf qaba. Ummanni keenya biyya kana keessatti isin hin argitan malee akka itti jiru akka itti bu'u akka itti galu ni tube. Ammataa kiyyaan gaafan gibira gabbari naan jedhan imimmaa koo boo'ee beeka. Maaliif? Boo'een beeka. Sababni isaallee sababa qaba. Gaafa lafa caraqaa bitu biyya hambaa keessa taa'ee boo'een beeka. Sababni isaallee maaliif? Wanna ummanni kun nama godhu beeka. Himmoo arga. Amma yeroo galetti ija kiyyaatu arga. Yeroo biyya hambaa jirutti otoo beeku nyaatamu har ammoo ijoolleen kun kan hojjetan wanna iqishan odoo jaan arginu maa ummanni keenya nyaatamaadha.
seerri biyya kana keessatti wanni hundu sila akkaataa qaba, seera qaba. Dhugaa rabbii dubbachuuf wanni hundu sila seera qaba. Sila akkaataa ila waraqaa fakkeenyaaf mana tokko kini lafa tokko bituuf ati yoo qabaatte lafa tokko bituu barbaadda taanan nama tokko yookiin immootu abbaa dhimmaa sawniin yoo barama biyyambaa keessatti lafa bituuf yookiin mana bituuf biiroosa achi dhaqii kana godhi achi dhaqii kana kafal achi dhaqii kana kafal eeshi mee asumarratti isin gaafadha waan tokko hojjetu bakka seeraa dhayitee bakka seeraatti ittiin kafalta fakkeenya haa jennu baankii dhaqii baankii irratti kafale isin jedhan baankii dhayitee kafalta wanni sun baankii irratti sun mootummaadhaa achirratti galaa miti saniin alatti hoo maaliif gala mallayni kun maaliif gala jarana walii hubadha tirturu odoon taane viidiyoo keessatti gallaala hubadha lolu odoon taane viidiyoo keessatti hubadha lala wala argan ijoolleen kun waan fedha wal haa ta'an hojiin isaan hojjetan garuu barumsa namaaf ta'a wanna biyya keessa jiru hojjetan immoo wanna argaa jiru hojjetan immoo tuyyu maaliif wanni iji kee argitu hojjette gabbaatee bar biyya kana keessa wantoota hedduutu jira nama irraa hojjetutu hin jirre gabbaanii hojjetanii illee rakkoo fi malee wanni biyya keessatti ta'amaa jiru rakkoo guddaadha waa hedduutu ta'amaa jira kana maaliif hin hubanne isin kana maaliif hin argine bakka namni yoo wal arge nama san maaliif wal arge dhimma maaliitii fi dhimmuma biraatiif deema namni dhimmuma biraa nama tokko duukaa fakkeenya yuutuubii dalagadha jedhe yoo otoo naami jaayee ka deemu ta'e dhimma biraati jechuudha miti dhimma biraati miti kun quuqama biyya isaanii san agarsiisan haati kennamaa boote ummanni kennamaa miidhama karantaane maa nyaatama hiyyeessi jechuun ka waan qabni ka waa qabu okay ka waan qabni hoo na ila wantoonni draamaa kana hojjetaniif dhimma kana sababa kanaaf dhugaadha nutu keessi keenya gubachaa jira nutu miidhamaa jirra nutu keessi keenya sirriitti miidhamaa jirra hin caallenna akkamitti hojjenna akkamitti dubbanna maal wajji hojjennaadha malee kuni waa'ee biyya keessaa hojjetanii dhumullee miti waa'ee dhimma wabiitiif ayyuu immootuyyuu waan wal arga dhiisati waan fedha yoo tani anamma wanni kee itti gammadee jedhetti hojiin isaan hojjetan suni na gammachiisati dubbadha keessi kiyya gammadee dubbadha hojii sanarratti nama barumsa akka ta'u siifis barumsa akka ta'u saniifis barumsa akka ta'u barumsa walirraa barachuun waan guddaadha nuti haasa'a keenya namni tokko dhufee bu'uura akka dhageeffatee faayidaa irraa fayyadamuuf hamma dandeenyetti carraaqaa jirra garuu hoo namoonni akka biraatitti hubatu akka biraatitti fudhatu dubartiin takka gaatti kaatee yoo gaa'ela ijaarrattee nama biraatti wal argite akka biraatitti fudhatu maaliif rakkoon qabu ijoolleen kun nama hojii guddatee nama ollaa ture gara itti raagortuun qabdu ati hojiin immoo hojiidha biizineesni biizineesa dalagoon dalagoodha waan fedhan wajjin dalaguu danda'an waan fedhan dhiisuu danda'an mirga isaaniiti bakka kanatti immoo saayidaan hacuucumaa akkasii qaba na fakkaanillee waa'ee samoona miimoorii darbe irratti waa'ee wabii fudhachiisee inni fudhachiisee maamtuu bidha maamtu fudhachiisee isa harka keessaa qaba jedhan immoo sanin beeku allaaf alam isaaniif rabbitu beeka ijoolleef rabbitu beeka garuu siyaasan akkanaa kun immoo namoota keessattuu dalagamuu ni danda'a hubadha siyaasan kun gara maamtuu odoon taane gara wabii odoon taanetti isheen suni dubartiin dhufte suni ijoollee kanaa walii galuu dandeetti jara awwaalte kuni miidiyaa yeroo ammaa namni siyaasa hedduu qaba ijoollee keenya kana footoo akkanumatti kaaftee ijoollee kaameramaanii saniinu walii galuu dandeetti jarana keessatti qabaa laalame bar sitti fakkaatti sababa sitti fakkeessa malee isheen jara bituu dandeetti hin bitti bar mallaqa mallayni si bita mallayni nasbee namaa kana si baasisiisa waa'ee miimoorii ka jedhanii odeessan samuudha jechuudha sumayyaan makiinaa fudhattee akkas gootee maxxanabee yoo jedhanillee haa fudhattu makiinaa keessiiti maal rakkoo qaba ilmaan saayidootu jala jira moo akkam ookee sun akkas
kanaaf isinin jechuu barbaade ani dhiifama garuu wabii fi ayyuu ammallee taana nan deeggaraan dhufe deeggaruun kiyya deeggaruudha hojii isaanii sanitti hin gammade ammallee dabalataan akka viidiyoo itti aanu nu hojjetan kutaa lamaffaa abdii irraa qaba diraamaa babbareedaa hojjetanii biyya isaaniitti gabbuusu kun guddina biyyaati nutu isaanirraa barana nutu isaanitti dabalamna isinin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kee please viidiyoo kiyya like gochuun dagatina share gochuun dagatina wantoonni isin gammachiisoo jiraate muna nu hojjedhu jedha namoonni keessan na dubbisu barbaada meeshaalee garaagaraa barbaadallee jirti dhiifama naa godhan isinin jedha dhugaa koomantii keessan dubbisee dhiifama isinin jedha inshallah amma ramadaanni waan kalaaf qoqophaaya isinin jechuu barbaada kanaafuu wanni isinitti dhaamadhu jabaadha obboleeyyan kiyya maatii keessaniif ramadaanni kalaa'ee jira meeshaalee guddadaa jira zayitii taananii sukkara taananii barbaree taananii shiroo taanan warri baadiyyaa ni qabullee haa ta'u garuu isin immoo surprise gochuu maatii keessan hin dagatina namni khayrii dalagatu khayrii maa ramadaanaaf kalaa'ee jira inshallah rabbi nagaan fuula ifaadhaanitti waan nu haa ga'u isiniin jedha kana fakkaata assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh